Harka funee akkam jirtu daawwattoota keenya kabajamoo oduu qabannee dhiyaanneerraa oduu har'a ana abdii fixeetu dubbisa. Mootummaan Itoophiyaa biyya bulchaa jiru qotee bultoota, daldaltoota, barattootaa fi hayyoota akka bineensaatti adamsaa ajjeesaa waan jiruuf Oromoonni wareegama qaalii kaffaluuf qophii ta'uu akka qaban Jeneraal Kamaal Galchuu yaadachiisan. Addi bilisummaa Oromoo Jeneraal Kamaal Galchuutiin hoogganamu tibbana miseensota deeggartootaa fi hawaasa Oromoo Yuroopitti biyya Neezerlaand magaalaa Amsterdam irratti waamuun sochii jaarmiyaa irratti mari'achiisuun isaanii gabaafameera. Hayyi duree adda bilisummaa Oromoo Jeneraal Kamaal Galchuu hirmaattota walga'ichaatiif haasawaa bilbilaan dhageessaniin jaarmiyaan adda bilisummaa Oromoo hojiiwwan bu'a qabeessaa ta'an hojjetaa turullee kana caalaatti hojjechuun akka irraa eegamu dubbatan. Usmaan Ukkume akka taanutti qindeeffateera. Walgahii adda bilisummaa Oromoo Jeneraal Kamaal Galchuutiin hoogganamu waame kana irratti hirmaachuuf miseensoti deeggartootii fi hawaasni Oromoo biyyoota Yuroop, Jarman, Noorweey fi Beeljiyeem irraa yaa'aniiru. Walgahiin kunis rakkoolee mootummaa Itoophiyaa amma biyya bulchaa jiru Oromoo irratti raawwataa jiru irratti xiyyeeffachuun mari'ateera. Jeneraal Kamaal Galchuu akka jedhanitti miseensotaa fi deeggartoonni isaanii kanneen walgahiitti hirmaataniif gara bilbilaan haasaa dhageessisaniin mootummaan Itoophiyaa amma biyya bulchaa jiru qotee bultoota, daldaltoota, barattootaa fi hayyoota akka bineensaatti adamsee ajjeesaa waan jiruu fi Oromoonni wareegama qaalii kafaluuf qophaa'uu akka qaban yaadachiisan. Ummat bilchaataa deemaa jiran jechuudha. Bilchina kana hubannoo jijjiiraa bifa jarmaatiin ammallee ijaarsa biyya keessatti hordofaa jirru kana jabeessaa deemu ammallee hojii guddaa nu harkaa qabu diinillee sana cabsuudhaa fi humna isaa qabu hunda bobbaasaa jira. Namoota barattoota, hayyoota, daldaltoota haa ta'u abbaa fedhee ta'e ijoo ta'e kan hawaasa kana keessatti waan kana sochoosuu fi qindeessuudhaaf qooda qaba jedhee shakku hunda akka bineensa fayyaa dhabeetitti maaxaraa jira jechuudha. Kuni namoota sanii hoo garaa kan nyaatullee ta'e namoota gootaaf jajjamoo akkasii dhabuun ganama gugusoo ta'e wanti nuti ilaallu isa kanaa miti jechuudha. Du'uu fi hidhamuu namootaatii miti jechuudha. Namni achirraa alatti hafe hagam du'a kana rifatee akka durii sochirraa dhaabbataa jira. Moo itti fuufaa jira. Deemsi kun fuulduratti harkaafataa jira moo yoo namni tokko ajjeefamu yoo namni tokko hidhamu naannoo tokkotti tokko yoo uumamu sodaatee hawaasni irraa duuba deebi'aa jira waan kana. Ka jedhu uummataallee jechuudha gatii wareegama jaallan qaqqaaliin baasaa jiranii kana. Kun immoo fuuldura deemuudhaan uummanni bakka hundaa xiqqa'ee diina kana uggee diina kana kuffisuu ka qabu moo isa jedhu san qaamaan uummata keessatti gadi dhaabbachaa dhufuu isaa kanaan madaalaa jechuudha. Kanaaf wareegama kanneef akka bu'aatitti ilaalla malee akka kasaaraatitti jarmeen keenya ilaalu hojii jarmaa biyya keessaallee yoo gamaagamnu ammallee nu hafa akka gaariitti hojjechuu qabnaa ka jedhu ilaallaa jechuudha. Itti gaafatamaa birkii jaarmaa biyya alaa ABO obbo Jamaal Waaqoo gamaagama sochii dhaabaa waggaa waggaan taasifamuu fi tokkummaa uummata Oromoo cimsanii kan hojjetan ta'uu isaanii dubbatuun wayita ammaa dhaabbilee Oromoo garaagarummaa xixiqqoo jidduu jiran wal mariin furachuuf karoorfachuu isaanii himaniiru. Kaayoon walgahii kanaa akkuma baratamee godinoonni jaarmacha kanaa waggaa waggaanii walgahii dhaabataa ka gabaasa maal dalannee maaltu dhiphatee fundura maal godhuu qabnaa ka jedhu xiinxallaan irra mari'atamee yeroo waggaa waggaan godhamu. Diinni yeroo ammaa harkaan qabu eenyu beekuu danda'uu qabna jaale. Yeroo ammaa diina kamtu lafaan kaasaaraa caccabsee nu bulleessaaraa jennee uf gaafachuun bareedaadha. Waan hana dhabaa as bahee kana jedhee himuu miti Oromoon argaa jirti jecha. Maaltu nirraa dhidhatee maal godhuu qabnaa maal duuba keessa duuba deebinee ilaaluu qabna ka jedhu gaafii nama maraa ta'ee yeroo ammaa kana Oromoon marti irra mari'ataarti. Obbo Jamaal Waaqoo akka jedhanitti Oromoonni biyya keessa mormii karaa nagaan dhageessisaa jiran bira dhaabbachuuf rakkoo uummata Oromoo itti gombifamte jalaa baasuuf akka hawaasaatti ta'ee akka jaarmaa siyaasaatti tokkummaan socho'uun barbaachisaa akka ta'e dubbatan. Akka jaarmaatitti akka hawaasaatitti garaagarummaa xixiqqoo jidduu teenna jirtu dhiifnee haala salphina fafa keessa jiru kan haala biyyattii Oromiyaa jennu sanii addaan kukkutanii gamaa gamana kutanii waluma arguunillee rakkoo itti ta'u funduratti tooftaa haganan jedham diinni nurra fayyadame
akka godhamaa jiru maraa fi waan dhossaa ta'ee miti lafa jira. Kun salphinnaaf hafuu keessa jirru bayuu fi dhaabni ta'ee akka hawaasaatitti socho'ee tarsiimoo diina kanaa irra dammaqee lolachuu qaba. Wal bira dhaabachuu qaba. Walii abboomuu qaba. Walii hoogganamuu qaba. Hirmaatota walgahichaa keessaa weellisaa Bashiir Dhaabii akka jedhanitti barattoota Oromoo wayita ammaa mormii karaa nagaa maastar pilaanii Finfinnee morman humna tikaa mootummaa Itoophiyaan tarkaanfiin ajjechaa irratti raawwatame dhiigni isaanii kan deebi'uu danda'u tokkummaa Oromootiin akka ta'e himan. Waa'ee Oromooti irratti adda uummanni Oromoodhaan kaaseenna seenneeti waa nyaannee dhugaa haasa'an. Barattoonni Oromoodhaan adda waan nyaattu dhabdee bakka seentu dhabdee uummanni Oromoodhaan lafarraa adeemee abataan isaan duubatti ilaalaa hin jiru uf ilaalaa jirra malee wal ilaalaa jirra malee barataa kenna ka haati isaa akaawii itti gurgurattee qoransa itti gurgurattee barsiifattee boruudhaaf mucaan kun bakka tokko ga'ee anaaf tara jettuutu dhabamee jira aanaa 17 uummanni achi keessa jiru miliyoona akka ta'u isinuu ilaala uummanni Oromoodhaan barattoonni Oromoodhaa kun waggaa 23 keessatti dhalattee afaan Oromootiin barattee yuunivarsiitii seentee jirti. Ada naannoo sun gara Amaaraatti yoo deebi'e yookaan Itoophiyaatti Addis Ababa jala deebite afaan Oromoodhaa achi keessatti hin jiru ijoolleen tun amma haa'uu jettee Pireezidantiin Iraaq duraanii Saadaam Huseen fannifamanii akka ajjeefaman kan irratti murteessanii turan abbaan seeraa biyya Iraaq Ri'uuf Abdulrahmaan finciltoota Isleetiin ajjeefamuun isaanii World Bulletin gabaase. Alamaayyoo Qannaa gabaasa dabalataa qaba. Gabaasaaleen ba'aa jiran akka mul'isanitti finciltoonni Iraaq ISIL jedhaman abbaa seeraa bara 2006 pireezidaantii biyyattii Saadaam Huseeniin akka du'aan adabamaniif ajajan ajjeesuu isaanii beeksisan. Britain's Daily Mail akka gabaasetti Abdirrahmaan tarkaanfiin ajjechaa kan irratti fudhatame murtii ajjechaa isaan Saadaam Huseen irratti murteessan haaloo ba'uufi. Mootummaan amma Iraaqiin bulchaa jiru waa'ee to'annaa jala ooluu abbaa seeraa kanaa yoo amananis ajjeefamuu isaanii irratti hanga ammaatti callisuu filateera. Oduu wal fakkaatuun ministeerri muummee Iraaq Nuuri Al-Maalikii muddama biyyattii keessatti dagaagee jiru sodaachuun mootummaa haaraa ijaaruuf ejjennoo qabaachuu isaanii beeksisan. Erga loltoonni Ameerikaa Iraaq keessaa ba'anii asitti finciltoonni biyyattii gara diigama hamaatti geessuuf lolaa jiraachuun isaanii beekamaadha. Mormitoonni biyyattii akka dubbatanitti pireezidaant Al-Maalikiin hordoftoota amantaa sunnii kanaan dura ilaalcha alqaayidaa mormaa turan gara finciltoota ISILitti jijjiiraniiru jedhu. Hoogganaan amantaa Shah Ayatollah Ali Al-Sistaanii akka hundeeffamni mootummaa haaraa jalqabamuuf jimaata dhufutti wal ga'uuf beellamachuu isaanii World Bulletin gabaaseera. Ministeerri dhimma alaa Ameerikaa John Kerryin marii wiixata darbe Al-Maalikii waliin erga ta'anii booda akka dubbatanitti adoolessa dhufurraa jalqabee Al-Maalikiin mootummaa haaraa uumuuf kutannoo guddaa qabaachuu beeksisan. Xiinxaltoonni akka jedhanitti immoo qondaaltonni mootummaa Ameerikaa ifatti yoo dubbachuu baatanis ministeerri muummee Iraaq Al-Maalikiin akka aangoorraa bu'an fedhii qabaachuu akka hin oolle World Bulletin gabaaseera. Oduu walqabateen haleellaa xiyyaarri waraana Siiriyaa fudhateen kutaa biyya Iraaq Anbar jedhamutti lammiileen nagaan 57 yommuu ajjeefaman 120 immoo madaa'uu CNN gabaaseera. Hoogganaan mana marii kutaa Anbar Sabhaa Karkaawut CNNitti akka himanitti haleellaan sun bakka buufata boba'aa fi gabaa naannawa Rutbaa Alwaalidii fi Qaayimitti raawwate. Oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kanuma nagaatti.